Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kam jirtan kabajamtootaaf jaallatamtoonni hordoftoonni barsiisaa Oromoo alhamdulillah ani naga kooti nageenyi kiyya kan jaalallah kan kabajaadhaa baktirtan maras nagahu. Egaa daawwattoota kiyyaa viidiyoo irraa kana keessatti wanni isin barsiisu haala suuraa keessan bifa professionaala taheen baakgiraawundi isaa yookiin hudduuba isaadhaa akka ajaa'ibatti bifa ajaa'ibaa kanaan baakgiraawundi isaadhaa jijjiirrachuu dandeessaniin isin barsiisa. Haala ajaa'ibaa kanatti jechuudha haala nama footoshooppiidhaan akka ajaa'ibaa kanatti babbareechee jijjiiratetti jechuudha haala salphumatti mobaayiluma keessaniin daqiiqaa takka keessatti suuraa barbaadan jechuudha akka ajaa'ibaa kanatti qulqullina olaanaa taheen jijjiirrachuu dandeessaniin isin barsiisa. Egaa daawwattootaan kiyya warroonni YouTube chaanaala keenya faarootaatan baga nagaan dhuftan jechaa barumsa dabalataa argachuudhaaf chaanaala keenya sabiskiraayib godhachuun dagatinaadha. Yeroo sabiskiraayibii gootan barumsni asirratti dabarsinu guyyaan nama dura akka simbira ga'uuf mallattoo notifikashinii san kilik itti godhaadha achi booda ool kajeturra kayyadhaadha. Barumsan garraadhaa isin darbee YouTube chaanaala keenya jala seenaadha viidiyoo baay'eetu jira. Irra caalaan keessan jechuudha gaafiin isin komentii jalatti na gaafatan jechuudha. Guutummaan guututti viidiyoon YouTube jala jira jechuudha. YouTube kiyya jala seenaati viidiyoo hanga dhumaadhaa irra gaddeemaati waan barbaadan irraa ni argattan jechuudha. Egaa daawwattootaan kiyyaa maatiiwwan chaanaala keenyaadhaa immoo viidiyoo keenya laayik sheer gochuudhaan jajjabeessuun dagatinaadha. Egaa gamanummaan hanga barumsaan dabarsa hanga xumura viidiyoo kiyyatti na faana turaan hordofaatiin hin jira. Hayyee daawwattootaan kiyyaa suuraa keessan suuraa barbaadan jechuudha akka ajaa'ibaa kanatti akka nama footoshooppiidhaan jijjiirratti jechuudha. Bifa bareedaa taheen salphumatti mobaayiluma keessaniin suuraa keessan baakgiraawundi jijjiirrachuu ni dandeessan jechuudha. Fakkeenyaaf ani amma suuraa kana baakgiraawundi isaadhaan ni jijjiirra jechuudha isinii galee. Suuraan asliin isaadhaa kinoo isa kana jechuudha. Kanarraan asitti jijjiirra jechuudha. Haalli isaatis baay'ee tokko salphaadha jechuudha. Aappii tokko isin barbaachisa. Aappii kana pilaastoorii keessaa kan daawunloodii godhatanii pilaastoorii keessa irratti galtanii bakka sarchii kanarratti jechuudha Phootoroom jettanii barreessan jechuudha. Egaa inni kunoo isa kana jechuudha kanuma awwala isiniif bahutuun isa jechuudha isinii galee. Phootoroom Studio Photo Editor kajoo kananni daawunloodii godhatanii ani buufadhee waan qabuuf oopin irratti hundee isinitti agarsiisa. Yeroo oopin irratti kilik gootan haala kanaan isiniif bana jechuudha. Haala kanaan yeroo isiniif bane aappii kanaan waa baay'eedha kan dalaguu dandeessan jechuudha. Piroofaayilii garaagaraa akka ajaa'ibaa kanatti jechuudha. Istaayilii kanaan hojjetachuu ni dandeessan jechuudha isinii galee yookiin sirreeffachuu piroofaayilii garaagaraadhaan ni dandeessan jechuudha isinii galee. Irra deemtaniitis waa baay'eedha jechuudha. Istaayilii kanaan suuraa keessan akka ajaa'ibatti babbareechifachuu ni dandeessan jechuudha. Yoo immoo istaayilii asirra jiru hin barbaanne jechuudha. Asirratti jechuudha. Start from photo kajoo kanatti kilikni gootanii achi booda galarii kajoo kanatti kilikni gootanii ammallee galarii keessan ni filattanii ammallee haala kanaan galarii keessan galchi jechuudha. Achi booda suuraa baakgiraawundi jijjiiruu barbaada sanirra dhuftan jechuudha. Mee nama fakkeenyaaf isinumatti agarsiisuuf jecha jechuudha. Suuramaan silatti baakgiraawundi jijjiirsan irratti dhahee isinitti agarsiisutti irratti kilikni gootan jechuudha. Achi booda haala kanaan baakgiraawundi isaadhaa reemuuf godha jechuudha jalaa isinii galee. Haala kanaan reemuuf godhee jira jechuudha. Achi booda haala kanaan isinii fida. Achi booda haaluma kun amma asirratti argaa jirtan kanaan akkuma asirratti isiniin jee jechuudha piroofaayilii garaagaraatiif ni ta'a jechuudha isinii galee. Kun akkuma asirratti amma argaa jirtan kanaan jechuudha. Yoo kana hin barbaanne immoo wanti gochuu qabdan kan baakgiraawundi hin qabne kanarratti kilikni gootanii achi booda haala kanaan isinii fide jechuudha. Yeroo haala kanaan isinii fide as jalatti jechuudha baakgiraawundi kajoo ni jira irratti kilikni gootanii achi booda asirratti jechuudha change baakgiraawundi kajoo irratti kilikni gootanii achi booda inni ofuufuu baakgiraawundi ni qaba jechuudha. Yoo barbaadan galarii keessan keessaas baakgiraawundi babbareedaa yoo qabaattan galarii keessaa fudhachuu ni dandeessan jechuudha. My photos kajoo irratti kilik gootanii jechuudha isinii galee. Asirratti immoo baakgiraawundi kan musatuun jira jechuudha. Kana keessaa filachuu ni dandeessan jechuudha. Isinii galee fakkeenyaaf muka garaagaraa filachuu barbaadan irratti kilikni gootanii
haala kanaan ni jira jechuudha. Kan firoo jechuun immoo maallaqaan jechuudha isinii galee kan firiidha kan irratti ta'uu qabda jechuudha. Firii baay'ee qaba. Fakkeenyaaf kana keessaa kan isinitti tole jechuudha. Kunoo fakkeenyaaf kanaaf filadhu. Kunoo nama haala kanaan bifa ajaa'ibaa kanatti kunoo akkuma asirratti argaa jirtan kanaan akka ajaa'ibaa kanatti naa bareechee jijjiiree jira jechuudha isinii galee. Jijjiiruu barbaadan ammallee X tana kilikni gootanii kana keessa baakgiraawundiin baay'eetu jira kana keessa jechuudha. Fakkeenya amma kanallee yoo jijjiiruu barbaade haaluma argaa jirtan kun amma kanatti naaf jijjiiramee jira jechuudha isinii galee. Akka ajaa'ibaa kanatti jechuudha kan baakgiraawundii jijjiiruu jechuudha bifa bareedaa taheen fakkeenyaaf ammallee kan biraadha yoo filanne. Baakgiraawundii akkuma asirratti argaa jirtan baay'eetu jira jechuudha. Baakgiraawundii kana keessa isinitti tolee jijjiiratan jechuudha. Kunoo fakkeenyaaf kana yoo filadhes kunoo amma akkuma asirratti argaa jirtan kana jechuudha. Akka ajaa'ibaa kanatti ammallee kunillee kanatti naaf jijjiiree jira jechuudha. So kanaafuu irra deemtanii isin filachuu ni dandeessu jechuudha. Ani viidiyoo isinitti hin dheeressu. Yeroo haala kanaan jijjiirratanii kan isinitti tole yeroo keessaa filatan jechuudha. Asirratti suuraa keessan irratti yeroo tokkoof kilikni gootanii achi booda watermarkii qaba jechuudha. Watermarkii kana balleessuudhaaf maallaqaan inni kan badu isin amma maallaqa kaffaluu waan hin barbaanneef jechuudha. Suuraa keessan kan irratti yeroo kilik gootan haala kanaan ga'een gootee dhufa irratti inni ol buutanii haala kanaan ni butta jechuudha. Yeroo haala kanaan buttanii raawwattan asirratti jechuudha fakkiin xiyyaanii jirti irratti kilikni gootanii achi booda kun akkuma asirratti argaa jirtan jechuudha remove watermark kan jedhu ni dhufa. Kuni maallaqaan jechuudha kan remove ta'u. Isin amma achi osoo hin taane save to gallery kan jedhu irratti kilik gootanii achi booda as keessaa ni baatanii gallery keessan keessa ni dhuftanii achi booda suuraa sila baakgiraawundii jirtu sana irratti kilikni gootanii footoo room ishii jettana irraa kuttu jechuudha irraa murtu jechuudha isinii galee qalama kanarratti kilik gootaniiti watermarkii kana irraa balleessitan jechuudha haala kanaan isinii galee amma kun akkuma ajaa'ibaa kanatti mureetan jira jechuudha. Kun amma akkuma asirratti argaa jirtan watermarkii sunillee amma irraa badee jira jechuudha. Haala kanaan salphumatti suuraa keessan baakgiraawundii isaadhaa jijjiirrachuu dandeessanii jechuudha. Egaa daawwattootaan kiyyaa isiniif gala jeetan abdii qabaa barnoonni keenya kanarraa asirratti raawwataa barumsa birootiin akka walitti deebinutti viidiyoo keenya namni baay'een argee akka irraa fayyadamu laayik sheer gochuun dagatinadha waan hordoftaniif galatooma.